Afaan Oromootiin kennuu fi kaka'umsa kan naaf ta'e kan yaadeefis maalidhaa afaan Oromootiin hin jiru hedduminaan ogummaa garaagaraa qabaachuun immoo hin fayyada dhala namaa maaliif haala yeroo faana kan ittiin deemtu ogummaa garaagaraa yoo qabaatte isa tokko fuutee isa tokkoon fayyadamta jechuudha. Maqaan koo Lammii Tashoomee jedhama. Kan dhaladhee Godina Shawaa Lixaa Aanaa Calleyaa ganda Walqixxummaa Tulluu Maaraa jedhamu keessatti akka carraa ta'ee mana barumsa garaa garaatti kan ani baradhee amma kutaa 12tti jechuudha. Kutaa 11 mana barumsa Seent Joon Finfinnee keessatti kan ani baradhee kunillee ekspiriyaansiif naaf ta'eera. Maaliif mana barumsaa garaa garaatti barachuun koo ekspiriyaansii garaa garaa argadheera. Amala ijoollee Oromiyaa keessa jiranirree bakka hedduu jiranii kana abuuradheera jechuudha. Achi gara kutaa 12 Geedootti deebi'ee Yuunivarsiitii Harammayaa galee jechuudha. Seenee School of Electrical and Computer Engineering jalaati. Computer Engineering waggaa 5f baradheen bahee jechuudha. Amma ogummaan koo piroograameriidha. Sooftiweerii garaa garaa hojjedha. Akkasumas weebsaayitii garaa garaa development godha. Leenjii weebsaayitii garaa garaa illee nan kennaa jechuudha. Haa ta'u malee kana qofaa miti kan hin qabu ogummaa saponifikashinii fi perfuumeriis ni qaba jechuudha. Kan ani guddisuu barbaadu ogummaa koo ekspiriyaansii koo gara piroograameri sooftiweer diveloperiitti gara teekinooloojiitti of qabuun barbaada. Hawwiin koo sooftiweer injiniringii barachuu ture. Yeroon seenu Yuunivarsiitii Harammayaa sooftiweer injiniringiin kan jiru akka carraa ta'e koompitara jala jira. Filuun sooftiweer injiniringii barachuuf akka carraa ta'e elektirikaal and koompitara injiniringii qofatu jira. Poointii koo kan biraan kaa'e School of Electrical irra kaa'e koompitara injiniringiin baradhee jechuudha. Saponifikashinii ogummaa sana nan qaba jedheera. Saponifikashinii fi perfuumerii jechuun kuni soopper kan jennu nama saamunaa kana oomishu meeshaa qulqullinaa kan ittiin meeshaa qulqullinaa kana jechuudha. Perfuum jechuun shittoodha. Foolii urgaawaa kan jennu kana foolii urgaawaa urgooftuu kan jennu afaan Oromootiin akkas jechuu ni dandeenya. Urgooftuu kana akkaataa kamitti akka biqiltoota garaa garaa biyya keessa ni jiru sana walitti finnee akkaataa kamitti akka hojjetamu foormulaasaa ni qaba. Kanas immoo kan inni eegalee hojjechuu eegalee fi galii waan na barbaachisuu fi galii irraa argachuu waan hin qabuuf ogummaa kana dirqama qabaachuun qaba jedheen yaadee ogummaa dhalli namaa ogummaatiin ala jiraachuu waan hin dandeenyeef barnooti qofiitti gahaa waan hin taaneef jechuudha. Ogummaa garaa garaa qabaachuun immoo hin fayyada dhala namaa maaliif haala yeroo faana kan ittiin deemtu ogummaa garaa garaa yoo qabaatte isa tokko fuutee isa tokkoon fayyadamta jechuudha. Iskiilii saponifikashinii kana akkanitti baradhee ani barataa kutaa 11 yeroon ture yeroon Seent Joon galee keemistirii nan jaalladha akka carraa ta'ee baay'ee waan hin jaalladhuuf sanirraa akkaataatti saponifikashinii hiikaan saponifikashinii jiran jira. Akkaataa kamitti akka beezii fi asiidii walitti maknee beezii fi asiidii kamtu walitti makamee akkasumas zayitii fayyadamnee kan nuti saamunaa oomishuu akka dandeenyu achirra jira. Kutaa yaalii keessatti barsiisaan nu shaakalsiisaa ture. Saamunaa hojjedhaa fidaa nuun jedhee akka carraa nutti himee ture yogguu sana. Yogguu san akkuma hin galeen zayitii manaa fuudheen fayyadamee saamunaa hojjechuu nan danda'e jechuudha. Achuma keemikaala muraasarree achumaatiin argadhe koostik soodaa kan jennu kana jechuudha. San fuudhee galee oomisha saamunaa kanarratti xiyyeeffannootiin yaaluun eegalee jechuudha. Yoggum san kan na keessa bulee maal ture kana gara qarshiitti jiruun hin danda'ama. Foormulaa baay'ee bareedaa ta'e kanarra baasuun ni danda'ama kan jedhu. After that ani haga ammaatti foormulaa hin dhaabne addaan kunne foormulaa garaa garaa hojjechaa jira. Akkasumas heerbaalii biqiltoota garaa garaa Itoophiyaa keessa jiraniitiin biyyoota keessa jiraniitiin kan akka beentoonayitii biyyoowwan Affaar kan jennu kana isaan kanallee fayyadamne leemmanallee gubnee doodee kan jedhamu kunis nu jiru. Galteewwan akka inpuutii godhee akkaataa kamitti immoo irratti daddabalee bal'isuu kan danda'u naannoo foormulaa 17 kan of harkaatii qabu jechuudha. Kanumaanis immoo oomishee illee yeroo osoo hin baradhuuti yuunivarsiitiitti ittiin oomisha garaa garaa illee hojjedhee naannoo Awwadaayitti namoonni Awwadaayii na beekuu danda'u. Sana yogguu sanallee hojjedhee uummata tajaajilaa nan ture. Akkasumas namootaaf leenjii garaa garaa kennaa nan ture. Namoonni hedduun ni beeku jechuudha. Amma gara dhaabbata mataa kootti seeneen jira jechuudha oomisha kana qabadhe. Afaan Oromootiin kennuu fi kaka'umsa
kan naaf ta'e kan yaadeefis maalidhaa afaan Oromootiin hin jiru hedduminaanii. Oromiffaan gochuun kan na barbaachisee fi barattoonni elementariitii kaasanii akka hordofanii fi dhaloonni gara boodaa dhufu kun waa'ee pirogiraamingii afaan isaatiin yoo beekee yoo baree booda soofteerii garaagaraa hojjechuu ni danda'a jedhee waan itti yaadeeruuf jechuudha. Soofteeriin baay'ee kompleeks ta'an addunyaa kana irra ni jiru. Sana develoopi kan godhan ijoollummaa isaa irraatii kan hubatanii jechuudha. Sana immoo kan inni hubachuu danda'an ijoolleen afaan dhaloota isaaniitiin akka isaan beekan waan hin barbaaduu fi beekumsaan amma qabu kana beekumsaan amma gabbifadhe kana afaan Oromootiin immoo ijoollee keenya qaqqabsiisuudha. Keessumaa barattoota elementarii kutaa 5 ol jiran algooritimii warra baran kana algooritimii yeroo hin jedhu seera ida'uu hir'isuu baay'isuu kana minimum beekuu qabu. Warra sana baraniif afaan Oromootiin barnoota waan barachaa jiraniif Ingiliffaa amma kutaa 9 booda kan isaan arganii Ingiliffi kompleeksii waan ta'uuf afaan Oromootiin hubachiisuudha. Pirogiraaming laanguweejiin maal akka ta'e beezikii hanga advaansidiitti isaan hubachiisuu waan hin barbaadee fi weebsaayitiin kan koo weebsaayitiin hin qabaanii weebsaayitii nexus.eth.com kan jedhu ni jira weebsaayitiin kiyyaa. Weebsaayitiin koo kan inni wal qabatu tuutoriyaalii garaagaraa namoota garaagaraa akka achirratti hojjetanii fi akka Udemy jechuudha. Udemy kan jedhu kun yoo dogoggoreef Udemy kan jedhu kun koorsii garaagaraa akka Coursera kun ni jiru. Koorsii garaagaraa ni kennu achirratti namni dandeettii qaban ilaalamanii barsiisonni leekcharii garaagaraa ni kennu karaa viidiyootiin. Kan koos kana faana wal fakkaata weebsaayitiin kan kiyya nexus.eth kan jedhu kuni reefidha kan inni laawunchi ta'ee jiru barsiisota qindeessaan jira barsiisota tuutoriyaalii achirratti kennan jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa pirogiraamingiitiif kan inni hojjetame akkasumallee barnoota garaagaraa kutaa 9 hanga yuunivarsiitii kan jiran isaan achirratti akka kennamaniif maaliif barattoonni caalaatti siistema develoopi ta'e kana kan fayyadamuu danda'an barattoota kutaa 9 amma yuunivarsiitii warra jiran waan ta'eef achirratti afaan Oromootiin Ingiliffaatiinis ta'e akka dandeettii isaatti namni kamiyyuu qarshii isaatiin seenee weebsaayitii sanarra koorsii develoopi godhee attaachi godhee barsiisuu danda'a jechuudha. Peementiin achirratti kanfaluu ni danda'a namni kamiyyuu dookumentii garaagaraa achirratti sheer godhee ilaaluu ni dandeessu. nexus.eth.com jedhamu weebsaayitii akkasuma develoop laawunchi ta'ee taa'ee jirudha ammatti. Yeroo dhiyootti ni eegala jechuudha. Qormaata garaagaraa akka intaraansi egzaamii achirraa ni hojjeta. Ispiidii bareedaa ni qaba. Biyya keessa serveriin isaas seentarii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Walumaa galatti koodingii kan jennu pirogiraaming kan jennu kanarratti xiyyeeffannootiin kan inni itti kennee hojjedhu akka dabalataatti meejarii kootinni kuni kanarratti kan inni xiyyeeffannootiin hojjedhuu fi yeroo ammaa gurgurtaa kamiyyuus haa ta'u oomisha kamiyyuu qabaatte dirqama soofteeriin si barbaachisaa. Biyya keenya yeroo ilaalu pirogiraameroonni hedduun dhiyoo kana heddummachaa ni jiru biyya keessatti dhaloota amma jiraniini. Kan irra garuu hin turre isa kana nan argaa yeroo baay'ee akkas giraafiksiiwwan kana yeroo duubaan argu fiilmii garaagaraa nan ilaala. Fiilmii kanarrattis akkasuma soofteerii garaagaraa yeroo hundaa ikoona keessatti uumama jechuudha. Maaliif akkasuma soofteerii hedduu yeroo uumaman maalirraa ka'anii uumamanii kan jedhu na keessa ni bula. Kutaa 9 10 yogguun baradhu kutaa 9 akkas gara 10tti yogguun darbee pirogiraaming laanguweejiin baay'ee salphoo taate kan argu ture ni jira. HTML jira nan ilaala ture Google godhee nan ilaala. Yogguu sana smaartifooniin hedduminaan hin jiru. Yogguu kutaa 10 baradhu sanallee ani smaartifoonii jiru namoota gurguddaa qabatan irra caalaatti smaartifoonii kana fuudhee Google godhee nan ilaala. Akkasuma moobaayila Nokiyaa kan batanii turte sanaan Google godhee nan ilaala waa'ee HTML kana irra caalaatti ilaala. Pirogiraaming laanguweejii maal akka ta'e hedduminaan ilaalan ture Google irraa. Gahaan hin jiru banni barumsaanii dhuunfaa garaagaraas kennu yogguu san waan hin jirreef hedduminaan pirogiraaming laanguweejii kanarratti xiyyeeffadhee ta'in ilaalaa ture jechuudha. Soofteerii garaagaraa akka develoopi ta'uu danda'u kutaa 10tti addan baafadhe pirogiraaming laanguweejiitiin wantoonni hedduun hojjetamuu akka danda'ani. Isa kana meejarii kiyya godhachuun barbaade jechuudha. Keessumaa yeroon kutaa 11 baradhutti mana barumsaa Seent Joon bakka pooyintii gooti jedhee yaada kutaan 11 bakka itti mil'adheedha jechuudha. Soofteeriin maal akka ta'e pirogiraaming laanguweejii maal akka ta'e bakka itti hubadheedha. Akka carraa pirogiraaming laanguweejii jedhanii nuuf kennu turanii barnoota dabalataa. Warri Seent Joon barachaa jirtan namoonni beekuu ni dandeessu. Mana barumsaa dhuunfaa tokko irra ni jira Finfinnee keessaa malee pirogiraaming laanguweejii ni barsiisu dabalataanii. Yogguu sana HTML ture kan nu barsiisan CSS fi HTML nu barsiisu turanii. Yogguu sana xiyyeeffannootiin isarra kaa'ee kan inni hojjechaa ture. Irra caalaatti ani akkamidha haalli koo wanta na fayyada jedhu piik godheen keessaa irratti xiyyeeffadheen kan inni hojjedhu na fayyada.
reelevantiidha kun jireenya koof gaariidha fiicharii koo pilaanii godha jedhee kan yaadu irratti hundaa'ee taniin kan inni ilaalu jechuudha. Yogguu san HTML hin jiru qormaata irrattis hin qoramu entrance exam irra hin jiru garuu xiyyeeffannootiin hojjechaa ture. Yogguu san weebsaayitii garaagaraa peejiiwwan garaagaraa develop gochaa ture jechuudha. Isaanumaan na keessa bulee pirogiraamerii ta'uun soofteerii garaagaraa develop gochuun qaba jedhee kan yaadaa ture yogguu san ture. After that achii bahee yuunivarsiitii nan seenee akkuma jedhe electrical and computer engineering school of electrical and computer engineering jedha baradhee kan hin bahee computer engineering streamii computer engineering dha kan inni ittiin bahee jechuudha. Yuunivarsiitii xiyyeeffannoon koo oomisha sanaa fi pirogiraamingii irratti ture. Achumallee koorsiiwwan garaagaraa irratti hin xiyyeeffadhu qormaata irratti xiyyeeffannoo hin qabu. Beezii nan qaba waan ta'eef potenshaaliin hin qabu fayyadamee qormaata jiru nan hojjedha. Xiyyeeffannoon koo koodii irratti ture jechuudha. Like Flutter, Dart, Fluttering framework, Dart, HTML, warra jedhaman kana C++, JavaScript, Java, PHP warra jedhaman kana hunda hordofaan ture jechuudha. Xiyyeeffannoo irra kaayatanii keessumaa Python, PHP fi Dart irratti xiyyeeffannoon koo kan inni ture jechuudha. CSS fi HTML beezikiidha. PHPs xiyyeeffannoon koo irra ture. Achuma keessa taa'ee peejiiwwan garaagaraa nan hojjedhaan ture. Peejiiwwan garaagaraa namootaaf nan hojjedha. Waan akkasii ture jechuudha. Kanuma walqabate teessii mana barumsaa yuunivarsiitiidhaaf barattootaaf nan hojjedhaan ture. Dhuma irrattis teessiin koo weeb beesd aappii ture faarmaasii manaajment siistamiidhaaf jechuudha. Ogummaalee amma jechaa jiru kana ogummaan amma jechaa jiru kana abuurrachuudhaa fi kallattii wal fakkaataatiin wanti namaa mijatu hin jiru. Rakkoo hedduu jira. Wantoonni namaan guutamne waan hedduutu jira. Ani garuu sana ilaallee gorsa namaas nan dhagaa waan hin ta'eef xiyyeeffannoon koo maalirra ture galmaan gahuudha. Akkasuma kitaaba garaagaraas nan dubbisa. Waan maalidha murtoon ani ofirratti murteessee deemu wanta eegalee tokko xumuruu akka hin qabudha. Sammuu keessa kan jiru wanta yaadee tokko xumuruu akka hin qabu bifa kamiin yoo ta'u nan xumura jedhee ofitti amanummaatiin hin deemaa jechuudha. Akka inni saponifikashinii akkasumas perfuumii kanatti immoo kan itti seenee normaalii beezikii argadheera. Mana barumsaatii seenti jooniitii argadheera. Keemikaalota bitachuun na rakkisa ture. Keemikaala yaalii garaagaraa waan hin geggeessu birrii baay'ee na baay'isaa jechuudha. Qarshii sana maatii yoon gaafadhe maatiin sitti qoosu maaliif vaalii waan hin qabnetti fakkaachuu ni danda'a jechuudha. Sana laaltee duubatti deemuun akka hin qabne natti dhaga'ama ture. Maal gochuun eegalee ogummaa kana eeganii birrii qarshii man argadhu hundaan uffatas maalis haa ta'u nan kaawwadhan ture. Maaliif birrii xixiqqoodha keemikaala kana bitee ittiin hojjechuuf jechuudha. Rakkoon konni guddaa maal ture keemikaalli hin jiru ture yogguu sana heddumnaan hin jiru. Iddoo garaagaraan deema ture akka namoota saamnaa oomishan kana bira nan deema. Akkuma beekamu immoo perfuumeriin immoo biyya keessa hin jiru. Isaan kana biras deemee nan laala keemikaala akka isaan naa kennaniif gaafachaan ture naan kennan turan. Akka carraa keemikaala wayii naannoo booleetii argadhee olii gadi deemee barbaadeen jechuudha. Keemikaala kana uffataaf kan naaf kennamu irraati. Uffataanii badaa xiyyeeffannoo ittiin kennu. Xiyyeeffannoon koo keemikaala sana bitachuu ture jechuudha. Keemikaala sana bitadhee birriin argadhuutiin birrii 500 taatu ishee sanaan argadhee bitadhee yaalii yaaluudha. Eega yaalee maaliif murteessee birrii guddaa waan na barbaachisuuf keemikaala kana bitee oomishee gurguruu birrii waan na barbaachisuuf leenjii kennaan ture namootaaf. Namoota suuqii qaban waan akkasii kanaaf leenjii kennaan ture jechuudha. Leenjii kana kennee ofiisaanii namoota hedduuf kenneera. Waraqaa barreessee irra deemee suuqii irra deemee kennaan ture birrii argachuuf qarshii argachuuf jechuudha. Kennee qarshii sana argadhee keemikaala hedduminaan bitadhee jechuudha. Birrii qarshii hedduun hojjedhee eeguu sana eeguu leenjii kennu namoonni baay'ee itti gammadaa turanii kan itti baay'ee dhaabbata irree banatan ni jiru. Inni guddaan mul'anni kiyyaa maalidhaa dargaggoota hedduu jira biyya kana keessa. Dargaggoota baay'ee qabna. Keessumaa dargaggoota gara Oromiyaatti yeroo dhufnu hedduu jira. Akkasumas Itoophiyaa qabatee jechuudha. Sanaaf maaltu barbaachisaa? Carraa hojii garaagaraa uumamee biyya kana dargaggoota kana qabachuun barbaachisa jechuudha. Maaliif dargaggoonni yeroo ammaa akkuma hubattanii carraan hojii hin jiru dhiphaadha baay'ee. Hojiin hin jiru jechuudha. So mul'anni koo inni guddaan maalidhaa? Carraa hojii uumuudha. Biyya kana keessatti carraa hojii garaagaraa uumuudha. Ofiis fayyadama. Dargaggoota Oromiyaa keessas Itoophiyaa keessa jiran hunda guutummaa guutuutti tajaajiluudha jechuudha. Kanadha mul'anni ani qabu.
Dhaamsi ani qabu keessumaa dargaggoota kakkoo fi barattoota yuunivarsiitii irra jiran akkasumas haayiskuulii irra jiraniif kan wal fakkaatudha. Keessumaa dargaggoonni xiyyeeffannoon itti godhaa jedhee kan yaadu tokkoffaa teekinooloojii irratti teekinooloojiin baay'ee barbaachisaadha yeroo kana akka addunyaatti kan ittiin socho'uu dandeessan naannoo keessaa baatanii ganda keessa jiru keessaa baanii kan nuti akka addunyaatti deemuu dandeenyu waa'ee teekinooloojii guutumaa guutuutti yoo barreedha. Teekinooloojii beekuuf immoo afaan kompiitaraa baay'ee barbaachisaadha. Kompiitara afaan walii galuu danda'uun maashina afaan walii galuu danda'uun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef xiyyeeffannoo keessan fedhii kan qabdan ilaaltanii osoo piroograamingii xiyyeeffannootti gootanii hordoftanii